baga gammaddan Oromoo koo hundumti keessanuu viidiyoon dheengadda isinii hojjedhe gubbaarratti dhaloonni baay'een kadhata kan gootaniif du'aayii kan gootaniif rabbiin ishee fayyisuu nagaattaa deebisu lubbuu ishii nagaan aabaatu warroonni jettan baga gammaddan ashamaa harka fuunee nagaan waaqayyoo biyyaa fi gola isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii. Baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuun waan hundumarra caalaa nagaan immoo kan namaaf kennu rabbii tokkicha kanatu namaaf kennaa waan hunduma keessattuu baga nagaa qabaattanii siniin jedha. Egaa viidiyoon ani dheengaddaa hojjedhee gallakkise gubbaarratti viidiyoo obboleettii keenyaa imimmaa ishii buusati boo'atiin ani biyya ormaa keessatti dhukkubsadhee. Mana yaalaa hojjaa duraa kan dheengaddaa jechaadha. Kan kaleessaa dheengaddaa miti. Kan kaleessaa akkana mana yaalaa seena jetteetiin dubbatte jechaadha. Isa gubbaarratti viidiyoon isinii hojjedhee gadi lakkise gubbaarratti hedduun keessanii dhugaa rabbiitii baay'ee tokko kadhata keessantu dasna jedhee isiniin jedha. Rabbiin si haa fayyisu jettanii akkuma amantii keessanitti waaqayyo si haa fayyisu waaqayyo gidduu si haa galu jettanii warroonni yaada gaggaarii koomentii jalatti kennitan hedduuta kan sin ajaa'ibsiifadhe waaqayyo sin haa eebbisu. Eebbifamaa du'aayin keessan dhaga'amtee jirti hordoftoota chaanaalii kooti akkasii kenooyi Oromoon jechaan. Hordoftoota gaafa rakkatan hin qaba jechuudha dhugaa baay'ee sin dinqisiifadhe isiniin jedha. Obboleettiin keenyas baatee jirti akkuma nagaa baatee jirti waaqayyoof haa galatu. Lubbuu ishiis waan taane waaqayyo haa ulfaatu nagaatti baatee jirti. Egaa waaqayyo gidduu galeefii jira. Yeroo irratti waamamte irratti dhiyaatte sana keessatti immoo waaqayyo gidduu galeefii hospitaala keessaa baatee jirti akkuma nagaa baatee. Waaqayyo haa ulfaatu siniin jedha ammallee kadhanni keessan du'aayin keessan hin barbaachisaa bira dhaabadhaan siniin jedha. Inni nagaadhaan nama baase nagaan maatii ofiitti biyya ofiitti nama hagashu. Keessattuu biyya ormaa kana keessatti baay'ee nama rakkisin dhugaa rabbii baay'ee yoo ta'u hin taane xiqquma mataa nama dhukkubin gaafa mataan nu dhukkube jennu isaan maadhaa. Boorofinaalii sobbaan kiniinuma guuranii namatti kennu aboo isuma namatti kennu mana yaalaa si geessinaa maalidha hin qaban jechaadha. Ani yeroo baay'ee garuu manni nani jiru kun mana gaariidha. Lafan naan mara ture. Lafan naan mara yeroo bonaa baay'ee lafti naan mara. Nan argachaadha yeroo isaan lafti xiqquma mareenii ammuma kaatanii deemanii. Mana yaalaa dhaqanii dhiiga ofii ilaalchisu. Amma fedhayyoo na jaallataniyyuu anaaf garuu waan akkasiin dhimma keessattuu waan an arge tokko hin qaba araba jechaan ana amma waan na jaallatti baay'ee na kabaju baay'een jaalladhaanis garuu saree guddisanii turanii saree guddisan kana keessatti wanti haraba bakka arabni arabu maalagaa lagu mana jechisiise. Sareen tuni bakka harka kiyya kana mocorte beektu harka kiyya kana otoon akkasittiin eenyuudhu harka kiyya kana mocorte na dhiisite jechaadha. Kiyya dhiigatu ba'e ijoo dhugaa waaqayyo jechaadha. Inna maalidha maqaasaayyuu akkasitti itti agarsiifannaan rifatteetuma saree kana sintu biteetteet ijoolletti eenyu jette garuu mana yaalasi geessa manaan hin jenne. Ankoo akkasumatti kiloorooksis gizeen dhiqu harkaa qodaa kiyya gizeen kiloorooksii dhiqu itti nannammeetuma na guggubeetuma naa fayye. Guyyaa tokko akkuma carraa ta'ee mucaashiis immoo sareen mocore jechaadha. Mocoroo gaasiniin jedhu kiyyaatti isa dhiiksuu miti mocoroo xiqqishuu takka mocore. Ankiyya sun naannaa doode dhugaa harki koo ammayyuu narraa mul'ata jechaadha. Isa garuu xiqqishuun tokko ciniinnan. Xiqqishuma takka mocorraan jechaadha oggusuma kaattee mana yaala dhaqan. Mana yaala dhaqanii ashaqsiisanii mul'atu bara ashaqsiisee kiniinii kennaniif. Edaan jedhe dhugaa. Yaa biyya arabaan jedhe. Yaa orman jedhe. Yaa alagaan jedhe. Natti dhagahame. Amma fedhayyoo nama jaallataniyyuu hamma fedhayyoo nama kabajaniyyuu yoo ati rakkatte beektu dantaa kee hin qabani bara.
of jaallatu malee sirra hin jaallatan dhugaa rabbiiti jecha. Kanaaf nama ijoollee keenya biyya Arabaa deeman kana dhugaa rabbiiti yeroon akkasittiin rakkatan yeroo isaan dhibaman yeroo isaan natti dhaga'ama ana keessa kootti jechaadha. Rakkoo garaagaraa keessa yeroo isaan mudate Arabni akka namaan naane jechaadha. Amma fedhayyuu nama jaallatan iyyuu isaan namaaf hin naane. Ofuma isaaniitiif malee namaaf hin naane dadhabdeettaa lakki si dhukkubaa taa'ii mataa si dhukkubaa taa'ii eessa si dhukkuba taa'ii siin hin jedhan. Gaafa ati dhibamuu keetti himatte ammuma mataa baatu. Maaliif mataa baatu seetan? Hojiitu jalaa hafa shintibeetii namni dhiquu hin jiru ammuma tortoru ammuma xiraa'u. Nuyi jechaan dhugaa rabbiiti. Nuyi jechaan faarfaanii isaaniiti. Waaqa. Nuyi jechaan shittoo isaaniiti isaantu kabaja hin beekne malee jechaadha. Guyyaa tokko otoo bira gadi baatanii deemtanii hoggaas manatti ol deebitan wanti manaa hundi hin xiraa'u. Kanaaf isaan immoo kana hin beekani. Kana hin beekan jechaadha. Hoggaan bira gadi baane xiroofti ishiiwwan barra. Naa akkasii isiniin jedha. Garuu Waaqayyo lubbuu obboleettii kana oolchee jira. Oduu isinitti baay'isuu miti. Galatoomaa jechuun waan an dhufeef jechaadha. Obboleettiin keenya fayyitee jirti. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuun dhufee. Waaqayyo immoo bakka isin jirtanitti sinaa eegu. Rabbiin keessan inni itti amanattan sinaa tiksuu nagaadhaan akkuma baatan nagaadhaan gala amtuun sin hin argini. Biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan bakka isin jirtanitti Waaqayyo sinaa tiksuu siniin jedha. Nagaa immoo kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Rabbi yoo nagaa namaaf kenne fayyaanni namaaf kenne eenyumtuu namarraa fudhachuu hin danda'u. Fayyaa siniif haa kennu rakkoon amtuun tokko homtuu sinirra hin ga'e siniin jechuun barbaade. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatoomaa akkasuma laayikii godhaa. Hoggaa baatan laayik gochuu sheer gochuudhaan akkasuma warroonni maatii naaf hin taanellee sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hedduutu akka galatoomaa isiniin jaaladha sinan kabaja. Baay'ee tokko sin jaaladhaan iyyuu yeroo gaarii na qabadhaa. Ammayyuu viidiyoo biraatti walitti deebichaa.